15 68 20 75 96 ሌላኛው ደግሞ ስልክ ቁጥር 00 97 15 21 56 كفوني كم رسمة قافية سنجتا نجاكو سنو بجراتن سنجتا أقول وانا كرا من ديك سانو اسم سبق جراتن سنجتا وقرب بدي سنة راح يدو تكوادي جرا فيديو تروبي في ما يركن حجتو يتجتو لا إنه ما نجرا أكو عرفتني نمو لايكي قولا نم دقي بطل لايكي قولا جتو لا رياضة غرغران كوادي في يعني غرغرا مالني وانتو كتوكو وانتو أركن وانتو تنامتو الفاتو أقسم مخفاية تجرا لقد بتشو في حدو وواجه تجرا جتونا مالني وقاية تنتهي تكفى دا وبليتي دينا دواء كيستي أمري تاتي ربين ما تيسي ربي إسنا صبر سيسو جدا هندما ولو ما قلتو ريوتن يسي في أقصر نقوتو ما نقوتو إن شاء الله وانتي تكا وانتي نانيسين كالد نماني دواء برا بدا ini lama fane mo gargarso ndeta gargarsan berga dabada brishan kuda gizi amma khana kesati malif namni wan qabra brishan yo darfati namu am irahidun nama dalaga dabifa san tijra yo inshallah ya rabbi njade hingala malif rafisi azra wanti rafisi akabiye galo duai godafi wanti duai talte gunguma njurtu rabbi mu du'a kana du'a karatti hafan rabbi namarra gaw isina akramte jirti ربي نمو ما تنسي لي أبولي وانسي لي ربي سبريسني هاكين جيجا أقسم مو أبولي وانكي وانتنا نسمت دابد بكما والبيرا جرتنين أكا والبي التنين نمتو قلوكو ستيو أركتن أدبا فلا نمسو مالوكو ستجلا حتى نمسو يوم لك أنك أمني كنا في ورق أبدا مالب أكيمي أكاديم بدا هاساتو كتوكو يو لكيتو مالفو بريو سونا مرة قبضو أكيمي أسو هندين دارو مال تاتيدو تيرو باي غافير رجرون هندو أنا كمتا كياتي دي غافي نتي نمتو قويتا ني بكوب ستي فاتا ودندا أو دوت إنجدين كتاليني جرتي دوتي إنجرتو يجو كنيامتي لكن يسين نكوب ستي جرتي إجتا يولن غري نكوب ستي جرتي هاول با مبات مالي نكوب ستي جرتي جران يسين آكرمتي ربي رحمة يسي فاقدو رحمة كرتا في akkasuma immoo reeffisi akka kara maatii isiititti galee maatiin isiillee gab jedhee isinii galaame lubbuun dhabanii reeffa yoo argan sabriirara waan ta'eef kanaafuu du'aa godhaafi warra gargaarsan dandeettan gargaarsa godhaafi obboleewwan kee isinii kadhadha. Daansuudhaan immoo Itoophiyaa keessatti waan ajaa'ibaa kanatu deemaa jira wanta irraa nama gaddisiisu wanta irraa nama jibbisiisu bichaadha maal jettanii isa social media da radubatu fedin gawani malifu war social media to la rabsi wari mari kani jede dua qarwi tarabsu rale dubatu barbaach sumata kana yetsuna anafu aragaru yanan qabade fi malani sini fakate obboleewwan kiyya Itoophiyaa keessatti daa'imman xixiqqoo haadha jalaa fuudhanii shawwadanii bakkuma arganitti ajjeesanii ani dhugaa rabbiitti waa baay'een nagee I think amana malama to barbaada jira taktaaki gubbaa irratti illee warra argitan yoo ka jiraatan ta'e barbaacha jiranii warri argitan jira jiranii social media irratti gadhiisaa jiran inni kun immoo daa'ima isaa osumaan soqu du'a arga dhugaa rabbiitti Itoophiyaa keessa waan addaatu deemaa jira wanta addaa wanta inumaayyuu wanta nama jibbisiisu maal I think akka shayxaanumaan gadi buute wayitiin atti fakkaata ana jechuudha maaliifuu guyyaarraa guyyaatti social media irratti yoo kana dhageenyu dhalataan itti deemaa jiru maal argata dhalataan itti deemaa jiru hoo maalirra ga'uuf deema maaliifuu namni rifataa deema jechuudha garuu baay'ee tokko nama jibbisiisa wanta irraa nama jibbisiisu waa hedduu takka jechuudha waa hedduu waa xiqqaa osoo hin taane waa hedduu kanaafuu dhugaa rabbiitti rabbi namaa tiisu akkasuma maatiin keessaa warri katamaa keessa jiran katama baadiyaan qabu garuu kun jechuudha shayxaanni katamaadha baadiyaa hin jedhama hin jirtu namni qool ajjeesus ka wal galaafatu katama baadiyaa jedhama osoo hin jiraanne osoo hin taane bakkuma hunda laakiin immoo yeroo baay'ee magaalaa keessatti warri magaalaa jiran
of eeggannu godha. Karuma hundattuu keessaa warri maatiin daa'imman keessan biyyaa dhiiftanii biyyaa baatanillee Rabbis ni haa eegu. Maaliifuu wanta akkanaaf kun baay'ee nama sodaachisaa waan ta'eef Rabbiin nama haa eegu. Daa'imman keessan sirriitti of eeggannoo itti godhadhaa. Nama hin beeknellee bira hin kaayina. Keessaa nama hin beekne namni waan akkanaa kana nama galaafataa jiru jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu dhugaa Rabbitti sirriitti of eeggannoo guddaa godhadhaa. Maaliifuu wantoonni karaa daa'immanii dhufte kun baay'ee ulfaatti. Daa'imman haadhaaf abbaa jalaa fuudhanii ajjeesuu jechuun ni ulfaata. Kanneen gada daa'ima lama dhabee abbaan kunoo kaleessa natti fakkaate wanti kuni daa'ima tokko waggaa 5 lubbuun isaa dhabamte. Wallahi nama jibbisiisas nama mararas hatiif abbaan daa'ima ofii dhaban jechuun ni ulfaata. Kanaafuu Rabbi waan akkana kanarra nu eegu. Warri daa'imman qabdanillee daa'imman keessan sirriitti of eeggannoo Rabbi nama eegu Rabbii gaditti akka of eeggannoo gootanii baay'ee barbaachisa jechuudha kun. Itaan Sudaan immoo warri miidiyaa gubbaratti akka malee wal arrabsu. Ani Jimmaa, ani Arsii, ani Harargee kalubbuun jiru walillee arrabsu rakkoo miti beektan. Garuu ka du'aa qalbii keessatti rarraasan si cinqeti. Maaliifuu ana kamataa kiyata akka amantii islaamatitti akkaan amantii islaamatitti du'aa qalbii rarraasuun wallahi hin taatu. Inumaa waan ta'u kun kaniin akkaan maasiyaa guddaa isa kana du'aa qalbii rarraasu jechuun irra maasiyaa guddaan isa kana jechuudha. Amma ani Jimmaa ani rakkoon qabu. Abii Jawaari kanarratti yoo walirratti duula rakkoon qabu. Maal lubbuun jira waan ta'eef. Laakiin karaa du'aan deema kun ni ulfaatti. Dhugaa Rabbiitti arraba maaltu du'aan arrabsa? Arraba maaltu ol bahee du'aa isiniitti waa jedhaan? Arraba maaltu ol bahee du'aa qalbiitti rarraasa? Wala ajab keessa jira namni. Anan sammuu barazamee ani waan imaan na dhibe. Yaa ke Rabbi sabreen nuufaa godhu waan biraa waan jedhuun jiru qabu. Taan immoo Rabbi haqa jirchu. Inni tokkoffaan warri taktaak irratti illee araara maarree akkas jedhanii batte an kun illee sirrii miti. Maaliifuu uummata waan kana kakaasu takkii adabu maal beeytanii ani biyya hambaa jira jedhee kalafa dhiitu kana akkuma wal beeytanii adaba. Yoo tokko adaba jala oole hunduu hin sodaataa hin dubbatu. Tasanirraa hafe jaarsummaa maarree jedhanii yoo kalafa dhiitan taate gonkumaa hin taatu. Abadan. Ani kanan jedha asumarratti angoolaba. Maaliif Rabbiin nuuf laaffisu hin jabaatti. Bara tana jala yaa Rabbi nu dabarsi jedha. Bara tana jala yaa Rabbi nu dabarsi jedha. Turtee gaarii. Qorra godhumaa dhageeffata Allahi subscribe share waliif godha. Dubbachuufis nama dhibdee waan ta'eef Rabbi haa laaffisu. Nagaatti turtii gaarii.